Madaamin akka qalte mirkaneeffatanii. Mirkaneeffamte ammoo qorannoon imbaasiin hanga baasutti doktoronni qoratanii hanga qorannoo biyya gaggeessanii imbaasii kennaman. Ammoo yoo manaa kamaa jirti qorannee isin hanninaa jaanii warra imbaasii Itoophiyaa warra itti baasu dhorke. Laa wanni qalame waan beekamu eenyutu akka qale gaafachuun dirqama sababaan oo sababbiin qalamteef oo hin gaafanne. Maallaqa birrii baatee torbaa biraa qabdiidha. See kanneenaa asumanaa kan jechuun sababbiin qalamteef maallaqa baatii torbaa jira keessa maal irratti akka qalamtee yoomi qalamuun ishee eeganaa dhaloonni ishee eessa namni isin irraa qulqulleeffatee nuumuu danda'u ni jira. Maaliif jennaan namoonni garii an suuraan natti erganiitiin suuraa feesbuuk irratti amma sa'aatii nama maxxanse ammoo garuu qulqullumina baruun dirqama. Eeganaa ishiin qalte sun qabamte oo akkamiin qabamte? Mee namni isin irraa hubannoo qabu kan nu ibsuu danda'u yoo jiraate maayikii banadhaame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو عماري. أيوة نور الدين. أيوة هايمة أكملت كلام تبلتين تاني. Akkaataa ittiin qalamte gara maatiidhaatis dawwalamee maatiinis ijoolleen gama sarreeffaa dhabuudhaaf fuudhuudhaan kan ijoolleen Itoophiyaa nama lama. Guyyaa lama qorannee gara imbaasii Itoophiyaatti isinii kan jaaniiti ijoollee nama lama achii wal dubbifnee ni jira. Reeffis yommuu mana hakamaa jira. Har'a qoratanii gizee qoratan booda gara imbaasii Itoophiyaatti gara biyya galchuudhaaf maatiinis waan sisirreeffatan finfinnee dhaqanii waa sisirreeffatu jirani. Tayyibee qalamoo akkamittiin madaammi qalee akkamitti adda baasuu dandeessarre? Madaammi qalee warra achi jiruutu irraa odeeffannoo godhan. Obboleeyyansiifaa jira ilmaan adeeranii fa'a. ilmaan adeeranii tan madaamii moo? Ijoollee ilmaan adeeranii tamiyyoodha moo? Madaamiin akka qalte mirkaneeffatanii? Ammoo qorannoon imbaasiin hanga baasutti doktoronni qoratanii hanga qorannoo biyya gaggeessanii imbaasii kennaman. Yoo manaa kamaa jirti qorannee isin hanninaa jaanii warra imbaasii Itoophiyaa warra itti baasu dhorke. Laa wanni qalame waan beekamu eenyutu akka qale gaafachuun dirqama sababaan oo sababbiin qalamteef oo hin gaafanne. Maallaqa birrii baatee torbaa biraa qabdiidha. See kanneenaa asumanaa kan jechuun sababbiin qalamteef maallaqa baatii torbaa biraa qabdi. Baatii torbaa biirootti isin dawwalaan biiroo dawwaltee maaliif himattaa kan maatii sirraa dawwallee obboleessa siitiin dawwalaan dubbifnee kan namoota ijoollee biiroo irraas gaafannee qulqulleeffata. Ayyee qulqullee ishee yoo qabamtere mucaa isaanii miidhamte taanaan tokko lubbuu qabaman isaan madaamiin hidhaa jirti. Madaamii boorree sun guutuun hidhaa jirti. Hanga qorannoon gaggeeffamtee isaanii ajjeese moo kaataatti isaan miidhamanii achi booda mana hidhaatti baafamu isaanii madaamiin qabamtee mana hidhaa jiraachuu mirkaneeffatan irraa. Ajjeesuu isaanii fale ajjeesanii sagaraa mana sagaraa darban
Isa achi baasiin fuudhee mootummaan Turkaan biyya sanii Inni gisee fuudhe. lammaffaan immoo mana sagaratti ajjeefamti ajjeefamuu fi qalamuun adda beekte mucayyoo waliin mana sagaratti qalamte wal dubbisne jaarsa Qalamtee madaa'e mana sagaratti. Kun amma egaa qorannoon gisee doktoranichi imbaasii Itoophiyaa kanneen addanuu baate. Hanga qorannee irra geenyu jedhanii dhorkan. wanni kun tushin Ijoollee warra iqaamaa qabu warra biiroo achi jirus sana dhagee ilaalu akkasitti dhorkan. amma warri iqaamaa qabu naannoo as keessa ni jirani waan ishee mudachaa jiru haala Warri iqaamaa qabu naannoo inni jiran seenuu dhorkaniira immoo doktoranii seenuu dhorkan. biyya suudiin naannoo kami dhaqeetan abdusee Suudii magaalaa akkasumas Riyaadii. ittiin fayyadamuun ture magaalaa riyaad waggaa lama duranii taawwanti kun dhaqee abdusee karamsee dubbisee mucayyoon kun laa riyaad tun akka walii galaati beeyte ammoo garuu kutaala qabdi waan ta'eef ijoollee beeruutii barbaadii fi hin je'en Magaalaan Riyaad kufaasan keessaa immoo ofirraa ijoolleen numa himti akkasitti hin qabanne. Ammoo himamee tayyib laal amma fakkeenyaaf suudii amma laal amma laayifiidha abiraa jira amma namoota hedduudhaan na daawwataa jira sababii maal jennaan kutaa riyaad bakka tam akka taate warroonni waraqaa qaban warroonni waraqaa paasaabora qaban naannoo sani laalanii dhiiga ishiidhaa qulqulleessuu ni danda'an ijoolleen ilmaan oromoodhaa jechuudha akkamitti akka jeefamtee akkamitti akka qalamtee bakka tan ammoo baruun dirqama amma fakkeenya suudii magaalaa riyaad qofoo jenne magaalaan riyaad akka guddoo walii galaate kutaan ishii immoo beekamuudha qaba. isaa wajjin teenye akkasii haala kanaan jiraananaa jette galgala faa galgala faa wallaahi rabbiin karagaan akkas hin beekamuudha qaba. Ammoo ijoollee iqaamaa qabdu sila seentee akkaataa qalamuu fi akkaataa ittiin fuute ilaaluudhaaf wanna hidhayte seenuu dhorkan. Ijoollee iqaamaa qabdu biiroo sanuu dhorkan jedhanii baasii qorannee isinii kannine irra geenyaan. Amma kana jidduu biitii biyya alabaa waan ta'eef wanni qorannoo tana keessa mootummaan. Tayyee miyyoon naannoo miyyoon eessa dhaloonni ishee. biiroolee hin qabu naan jette bilbilallee Biyyoon Dhaloonni ishiidhaa eessa. dhiisi hinduu Arsii lixaa Dodolaa. qaalittiin kun dhiisi Arsii lixaa aanaa Dodolaa. maalidha filannoon ishee du'a magaalaa duwwaa takka. wajjin haasofnee mucayyoo torbee lama wayii wajjin haasofnee achi bu'u Magaalaa duwwaa takka magaalaa duwwaa takka zeeroo takka jedhanii. jaarsa jaraarraa Magaalaa duwwaa takkaa gooroo takka. kaayyoo duwwaa takka qofa. Eeshi tayyib Duwwaa takka. Magaalaa duwwaa lama baay'ee qabama. ta'eenyutu yoo ishiin maqaan ishee eenyu jedhamti. Hadiyyaa Kadiriyyaa. Kadiyyaa. Hadiyyaa Kadir. Asitti immoo nuun kadiyyaadha nuun jedhanii asitti immoo fatiyaadha amma kadiyyaadha akka immoo nutti barreeffamaan erganitti fatiyaadha nuun jennee nutti hima waan ta'eef ammoo fatihuma nuun jedhanii kadiyyaa eenyu jedhamte. Hadiyyaa Kadir jedhamti. Hadiyyaa Kadir. Kadiyyaa Kadir. Okay. Inshallah namoonni aana warri arsii aanaa Dodolaa beeytan gama sooshaal miidiyaa kanaanis laayifiin biraa jira. Qalamuun obboleettii teenyaa tun akkamitti akka qalamte yoomi sababbii maal irratti akka qalamte inshallah la warri asii laayifiidhaan nu daawwataa jirtanilleen sheer godhaatiti dhiiga obboleettii teessanii tana akka teenyaa tana akka nu barbaaddanii nu baaftanii imbaasiin Itoophiyaadhaa imbaasiin Saudi Arabiyaadhaa kan Itoophiyaalleen akka dhiiga ishii tana nu gartee qulqulleessee akka nuuf baasuu hedduuti ishiidhaa haleedhaa jiran obboleeyyan kiyya magaalaa Riyaaduma jiran malee bakka tana nuuf hin himne waan ta'eef namni ammaan tana ijoolleen teenya tan bira jirtulleen hin jirtu miti isaan Nuuraddiin. Waraqaan takka sagalgala kana nu ergamtanii jirti. Ammoo waraqaan sun qoratanii manni hakamaa qoratanii waraqaan nutti illee hin ergamtanii jirti.
waraqaalee galgala kana dhuftee jirti ijoolleen nurra ergite footoo siidhaatii wajjin doktoronni qoratanii yaanii maal ta'e erganiis ni jirti tabarreeffamaan jirti. Eewwa hayyee hayyee inshaallah meegaa isinis faana jala bu'aadha isin biratti barattiimi. Eewwa. Obboleeyyiin kiyya warri maqaa na gaafattan Kadiyyaa Kadiir jedhamti Kadiyyaa Kadiir jedhamti akkan immoo poostii barreeffamaan na barreessanii erganitti adda Kadiyyaa Kadiir jedhamti aanaa Arsii godina Dodolaatii jedhan. Arsii lixaa aanaa Dodolaatii jedhan. Akkana jedhanii inshaallah ammoo araba ajjeese maqaa nu hin himne magaala Mariyaadii jedhanii qulqulleeffachuun dirqama bakka kanatti akka jala buutanii hordoftanii. Ustaaz Imaamuddin Solbaanii jedhanii odeeffannoo waan quba qabdan Ustaaz Imaamuddin isaanii gama san jira gama arsiisan isaanii jira. Mee Ustaaz Imaamuddin odeeffannoo yoo qabaatame hawaasa kanaaf ibsa godha Ustaaz Imaamuddin qotaa jira waan ta'eef. Dodola aanaa araddaa maal jenseera araddaa maal jen araddaa maal jarreemtan Ustaaz Nuraddiin. Araddaa osoo hin ta'in bulchiinsa magaalaati. Bulchiinsa magaalaati. Bulchiinsa magaalaa duwwaa takka. Okay magaalaa duwwaa akka jedhanii warri koomentiidhaan warri naannoo sanii inshaallah. Mee Ustaaz Imaamuddin maayikii banadhaadha ibsa nu godha jedhaniiga. Shabakaa gama naannoo isaanii sanii jirarraa shabakaa dalagaan jiruuf mee ol deebi'aa jaanidha namni isaanitti aanee ibsa bal'aa qabu hawaasni illee nuuf himaa jechaa jira waan ta'eef asitti immoo gandi kun yoo isinirraa wal dhabe hin beekne namoonni kun ganda duwwaa quxurii 10 kajee barreessu jira waan ta'eef inshaallah bakka tana sirriitti nu qoradhaadha addaan nu baasa inshaallah mee nama biraa Ustaaz Imaamuddin nu ol baasaayee. Mee Ustaaz Imaamuddin ol baa. Shabakaan isaanii rakkisuu hin ta'u. Ustaaz Ramadaan illee jala kana jiraatan miitingiin hedduun agarsiisaa jiru. Tayyib namni tokko jalaa gadi bu'amee dhiifaman illee jarjara qabna. Beektaa dubbiin lubbuudhaatu hin taphaa miti. Sirriitti qorannoo itti jala gaggeessuudha qabdu waan ta'eef. Hayyee Ustaaz Imaamuddin qaqqalamuu obboleettii teenyaa ajjeefamuu obboleettii teenyaa tana akkami hangam tokko qorannoo irraa abdan. Lammaffaa ammas miyyoon akaakayyoodha qabdi waan ta'eef hanga akaakayyoodhatti namni beektan warri hiriyoonni ishiidhaa warras keessa jirtan ol baatitti nuuf hima. Kadiyyaa Kadiir eenyu akka jedhamtu. Ustaaz Imaamuddin shabaka mee ati itti dawalaa yoo silkii lama qabaatan. Ustaaz wanti Fatiha ol bahi Fatiha markaza Noortoo inshaallah maqaa sitti fanga abbaa simaatii ganda isaaniiti waan taateef isin illee hin beekti. Tayyib erga ganda tokko taate ishilannuuf ibsa godhi jeengaa ol bahi jeemme. Hayyee Fatiha ol bahiiti inshaallah bayaana godhiif akkuma ede gootetti isaaniif afaan keetiraa dhagaan inshaallah. Fatiha mee ol bahi. Ustaaz Imaamuddin dhufa fakkaate. Baay'ee Ustaaz Imaamuddin. Ayyee Ustaaz Imaamuddin assalaamu alaikum. شبكات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
hayyee Ustaz Mahmud Bayaan baga nagaan dhuftanii. baga nagaan nu eedan ajjeefamu obboleettii teenya maqaan ishii maal jedhamte abbaa ishii irraa hanga akaakayyootitti nuuf hima biyya ishiitii fi bakka itti dhalatte aanaa kam hayyee Hayyee obboleettiin keenya maqaan isii Kadiyyaa Kadiir Abuyyee Jaamti. kadiyyaa kadiir eenyuti Arsii Lixaa irra nu deebi'a akka uummanni dhaganitti Kadiyyaa Kadiir Abuyyee Jaamti. kadiyyaa Akkaataa Kadiir informationitti nu geette jechuudha. kadiyyaa kadiir eenyu jettan Kadiyyaa Kadiir abiyyoo Kadiyyaa Kadiir Abuyyee Jaamti. Abuyyee hayyee dhalattuu godina Arsii Lixaa Aanaa Godolaa ganda Arbaa Guuguu duwwaa takkatti dhalatte. Qabalee duwwaa takka jechuudha. hayyee akkamitti ajjeefamte oo Waa'ee immoo akka ajjecha obboleessa isaanillee wal dubbifnee jirra. Bilbila edaatti iyyafataa turre bilbila isaanii argachuu hin dandeenye. Ganamaan tan ammoo akka tasaa arganne bakka maadaamiin akka malee miitee miyyoon bakka harkatti duutee ijaajjechuu dandeenye. harkatti Duutee jirti alaa kulli haala ammoo ni tumanii akkasuma jedhan tumanii bakka harkatti duutee wanni imbaasii geessan malee hin qallegaa kaan ammoo warri ammoo namni tokko tokko ni qalan jedhanii isaanis warri ammoo nuti dubbifne kunis odeeffannoo sama qabu hin qaban jechuu obboleeyyan jechuudha. Kaan amma ijoolleen taan ijoolleerraa ammoo akkatti dhageenye ijoollee nu biratti barataa turte obboleeyyan isirraa ni qalanii jechuu dhageenye. Ammoo obboleeyyanirraa madaamiin tumtee laaffifteeti miyyoo wanni imbaasii deebiftee imbaasii bira gaba qaagisee dheeyxume. Miyyoo laaffattee mana hakimaa geessanii achumaan achitti duutee jechuudha dhageenya. Achumaan wanni warri ammoo maadaamii fi maatiin isaanii hundinuu to'annoo seeraa jala oolanii jiranii. Guyyaa lamaaf ammoo imbaasii naannoo bira turtuu isin tasgabbahaadhaa jechaa jiranii dhiiga isiin baafna. Odeeffannoo kanaatiin nu ga'e. eewwa xayyib hayyee xayyib hayyee ishee hangana mana isinirraa namoonni arbaa arsii bahaati moo maalii bakka tanarra nu deebi'aadhaa jedhanii arbaa uguu arsii liixaa keessa moo maalii mi adda nu deebi'aadhaa jedhan biyya ishee Arsii lixaa aanaa dodolaa ganda arbaa guuguuti. Arsii lixaa aanaa dodolaa ganda arbaa guuguu. Arsii lixaa osoo hin taane namoonni kun arsii bahaa ganda arbaa guuguu qajaan kana yoo baha taate malee lixaa miti namoonni ja'us ni jira. Inshallah alaa kulli qoratu ni daani isin inshallah qoradhaayyee jala bu'aatitti faana hordofaayyee. Hayyee qorannoo waan ta'e hafees inshallah kan qorannee isin biraan geenyu ta'a. Abshiraan rakkoon qabu. Okay, hayyee qoradhaa inshallah hayyee qoradhaadha. Faana jala hordofaa inshallah kareef ishiitilleen wanta hayyee jettu. Irratti attaaffii godhaadhaa isin jenna khayrii keessa nu tura isinitti deebina inshallah. Assalaamu alaikum.